Tole galatoomaa maqaan kiyya Dabalee jedhama. Kan dhaladhe godina Arsii Lixaa aanaa Heeban Arsii ganda Shobaa Bultimittiin dhaladhe. Barnoota sadarkaa jalqabaa achumatti baradhe tokko hanga saddeeti. Barnoota sadarkaa lammaffaa immoo Arsii Nagilee sekondarii iskuulittiin baradhe. Qophaa'innis achumatti hin xumure. Arsii Nagilee pirpaaratorii iskuulitti hin xumure. Erga achi xumuree booddee Wallaggaa Yuunivarsiitii faakaltii naashinaal saayinsiidhaan jooyin godhe. Achitti elektirikaal kompiitara injineeringii waggoota 5 achitti barachaa ture. Barnoota koo akkuma xumureen gara maatiitti deebi'e. Eebba koo akka xumureen gara maatiitti deebi'e. Vaakaansii jira daldaalaan ture. Osuma kanaan jiru osoo baay'een turre turtii ji'a 2 hanga 3tti carraa barnoota biyya Raashiyaa militarii saayinsii akka barannuuf dokumentii keenya iskiriin godhanii carraa barnoota sana argadheen carraa barnoota sana barachuudhaaf murteessee gara Finfinneetti dhufee jechuudha. Jalqaba gaafa vaakaansii san baasanii militarii saayinsii biyya Raashiyaatti waggaa 3 ji'aan kafaltii 14,000 isinii kafalama. Akka barannu odeeffannoo an qabu. Isuma sanarra hundaa'ee dokumentii kan kos oriijinaal dokumentii waan barbaachisu hunda laadhee sana booddee gara Finfinnee erga dhufnee booddee walataa militarii akaadaamii nu geessanii walataa militarii akaadaamii gaafa nu geessanii seennu achitti immoo waan jiru guutuu isaa infoormeeshinii jiru waan dhugaa jirtu achitti hin bare akka militarii saayinsii biyyoo keessatti baran Raashiyaa osoo hin taane inni Raashiyaa jedhu soba ture. Sanaaf haalli biyya keessa yeroo san baay'ee rakkisaa waan tureef isa dhufeef soba isaa ta'u murteessinee daayirekshinii garaagaraa irraa ijoolleen na fakkaatan digirii jalqabaa qaban maastarsiis ijoolleen qaban baay'een isaanii achitti kan agarre baay'een isaanii waan turaniif achuma barnoota isaan militarii saayinsii barachuudhaan murteessinee jechuudha. Achitti baradheen militarii saayinsii waggaa tokkoof achi baradheen xumure akka achi baradhee xumureen immoo izii baha est koomandii jooyin godheen est koomandii akkuma jooyin godheen direct garuma haalli yeroo sana ture waraana biyya waan turteef direct garuma kaabaatti hin deemee jechuudha. Giddaajii fudhadheen garuma Tigraay walqa'itti ji'oota 4 silxanaarra walqa'itti ture. Sana booddee immoo direct garam deemnee gara Eertiraatti deemnee jechuudha. Giddaajii isaa fudhannee karaa Eertiraanii maaxiqaatii jalqaba 2015 godhan guyyaa naasee daayirekshinii garaagaraan gaafa jalqabu guyyaa 15 irraa kaanee gaafa guyyaa 26 Eertiraa irraan kunnee bulbula lafa jedhamu ture daangaa Itoophiyaa fi Eertiraa gidduu bakka sanaan seennee yeroo sana humni kaabaa TPLF naannoo sana misigii jabaa qabatee waan jiruuf isaan irratti waraana calqabaa kan koo giddaajii calqabaa fudhadheen maaxiqaatii jedhama. Giddaajiin isaa fuulduraan maaxiqaatii jedhama. Isa qabadheen waraana san jammaree jechuudha. Daayirektilii garuu waraanaan seenee jechuudha. Baay'ee turtii militarii keessa barnoota barraata ishee ture waggaa tokko malee sanaan ala tireeningii ji'a 4 malee daayirektii waraana jooyin godhee. Ana mudannoon achitti na mudate tokko calqabuma barii isaa maaxiqaatii deemuuf naannoo sana dhiyaannee naannoo faana taraaraa kan jedhamu jira. Naannoo san qubanne jechuudha. Bulbulaa seenee naannoo Itoophiyaa keessa dimbaarima sana irratti lafa faanaa jedhamu tokko achi qabannee turre. Galgala isaa qophii irra osoo jirru beekta intalli xiqqoo qabna beekta kan jila galgala jila ciisnu kan ijoolleen hojjetu jira. Isa jala osoo ciisu inni ittiin hojjenne intalli qaba istireecharii kan jedhamu jira. Munni isaa narra kufee akka tasaa adda koo na rukute jechuudha. Adda koo gaafa na rukute nafu. Sababni isaa amboonu maaxiqaatii giddaajii qaba. Garuu waan ani hin eegne narra ta'e jechuudha gaafsa. Garuu akkasumatti waaqayyo na gargaareen isaallee miidhaan guddaan narra hin deemne. Barii isaa ganam eegoo maaxiqaatiin naa kennamu. Eegoo maaxiqaatiin gaafa naa kennamu achittis xiqqoo ishee daayirekshinii baay'ee nama rakkisa ture dukkana waan ta'eef baay'ee nama rakkisa. Haa ta'u garuu giddaajii san kallattii na barbaachisu kallattii sirrii deemee lafa naa kenname san
sa'aatiitti naa kenname to'adheen ture jechuudha. Waraanicha irratti beeke waraanni kun waanuma atillee yaannetti illee si mudata. Haa ta'u garuu rukutamuun noormaalidha beektaa waraana keessa seentee dirree waraanaa irra gaaf jirtu rukutamta beektaa. Garuu ani waraanota yeroo waraanaa turre raajja tokko booddeedha kanaan rukutame. Naannoo adda kokkobii lafa jedhamu tokkotti rukutame. Achitti gaafa rukutamu harka koo harka mirgaa kana rukutame jechuudha. Akkamitti rukutame lafa tokko maaxiqaatiin nuu kenname dhandhee gizaayii makalaakalii qabannee ture. Gizaayii makalaakalii bakka itti qabannetti xalaan maaxiqaatiin irra godhe. Xalaan gaafa maaxiqaatiin irra godhu meeshaan keenya dishqaan nuuf deeggarsa nu godhan deeggarsa nu gochuu qaban goone hafanii sana booddee nu harkaa qabnu bireenii fi isnaaperii fi meeshaa kilaashii qabnu ture isaan ofirraa kalaakalaa turre sana booddee gaafa waraanni xiqqoo gara duubaatti jechuuf lafa ol taanu akka tasaa xiyyitiin lafarraa tokko hin harkute sanas giddaa jedhan lantaan harka koo hidhadhee waraanicha itti fufee jechuudha. Guyyaa guutuu waraanaa oolee gara galgala hikiminnaa waan na barbaachisuuf gara hikiminnaa deeme xiqqoo ishee akka mirgaati kan na miidhame yeroo sana lafee isaa na miidhamee ture. Sana booddee gara mana yaalaa na geessanii Eertiraatti Gilaas Hospitaal kan jedhamutti Eertiraatti ji'oota tokkoof achitti yaalan. Waraana calqabaa marsaa calqabaa kan Tigraayitti goone karaa sanaan yeroo tokko qofa rukutame waraana marsaa lammaffaa akka tasaa nuti giddaaji biraa fudhannee gara Somaaliitti erga deebinee booddee naannoo Amaaraa rakkina guddaa keessa waan turte mootummaan naannoo Amaaraa deeggarsa mootummaa giddu galeessaa waan gaafateef iziin baha akka isaan gargaaru waan gaafataniif immediately gara Bahar Daarii deemnee ji'oota sadii waliif fufiinsaan lolaa turre lafa diinni qabate Bahar Daar qulqulleessinee Bahar Daarii kaanee hanga Maarqos dhufne Amaanuulitti qubannee turre magaalaa Amaanuul jedhamu tokko ture. Daangaa daarii irratti baanee caafii isheetti iddoo qabannee ture makalaakalii qabannee turre bakka makalaakalii qabannee maaxiqaatii ganama sa'aatii 12tti diinni nurra godheen ganama sa'aatii 12tti maaxiqaatii nurratti banamee baree sa'aatii naannoo sa'aatii 4tti akka tajaajilii diinagdee tokko hin rukutameen ture. Achittis miidhaan qaamaan irra ga'ee ture. Isaaf immoo yaala Bahar Daarii hospitaalitti Bahar Daariitti yaala irra ture. Sana booddee riferiidhaan gara Finfinnee dhufee as Finfinneetti yaalamaa ture. Sanumaan gara maatii dhufee maatii bukkitti yaalamaa ture jechuudha. Yeroo ammaa kanaan erga rukutamee miidhaan qaamaa kan hundarra ga'e booddee akka dura itti yaadu sanatti waraana tajaajiluudhaaf hoogganuudhaaf fedhiin qaban ture. Haa ta'u garuu rakkoon qaamaa miidhaan qaamaa narra ga'e akka an barbaadu sana na hojjechiisu waan ta'eef asumatti hafeen NGOs haa ta'u dhaabbatoota dhuunfaatti hojjechuu filadhe. Sababni isaa maatiin illee jira waan ta'eef sababa sanaaf asuma magaalaa Finfinneetti dhaabbata dhuunfaa tokkotti qacaramee hojjechaan jira. Neetwork adiministiraatii ta'een hojjechaan jira jechuudha. Ammaaf hojii kana hojjechaan jira. Ani jireenya koo gara fuulduraan yoo na gargaare gara addunyaa barnoota deebiin barnoota maastersii koo xumureen maastersiidhaan hojii eegaleen sana booddee sanaa olitti deemuun barbaada. Yoo na gargaare kama kamiyyuu hawaasa waan baradhe sanaan hawaasa na barsiisee gargaaruun barbaada, barsiisuun tajaajiluun barbaada. Gara fuulduraatti hawwiin koo yaadni koo guddaan of danda'e jireenya mataa koo gaggeeffachaa hawaasa na barsiisuus gargaaruun barbaada. Seenaa jireenya koo keessatti namni irraa barachuu danda'a jedhee kanan yaadu yeroo barnoota sadarkaa qophaa'ina yeroo baradhu opportunitii baay'ee guddaa loos godheen ture beektaa. Opportunitiin loos godhee ji'oota sadiif akkas waliif fufiisaan barnoota irra turre garuu dhiibbaa hiriyyaatiin kan qorumsa fudhadhe. Haa ta'u garuu wanta ayyaadu akka maatiin irraa eeguu fi namoonni baay'een irraa eegan akka an barbaadu isaan deemuu hin dandeenye jechuudha. Kanaaf namootaaf kan
dhaamsa dhaamu ijoollee na fakkaatan kan barnoota barataniif dhiibba hiriyyaatiin osoo hin taane ofii murteessanii barnoota haa ta'u hiree isaanii kan biraa ofii isaanii murteeffachuu akka qaban hiriyyaa isaanii ilaalanii hiriyyaan sababa kana godhe jedheef gochuun akka isaan irra hin jiraanne dhaamsa dhaamuu hin barbaada. Namni seenaa jireenya isaa calqaba balleessuu danda'a. Erga yoo calqaba balleesse xumura isaa bareechuu danda'a. Garuu seenaa jireenya kee keessatti jireenya gootu yookaan seenaa dabarsite keessatti kanaatiin gochuu qabdu seenaa xumura kan kee bareechuun barbaachisaadha. Xumura kee bareechuun barbaachisaadha. Lammaffaa immoo maatii keessaa baatis karaa garaagaraatiin waan maatiin sirraa hin barbaanne waan baay'ee waan amma akka kootti waan bakka itti maatiin na eegu firri koo na eegu hin turre garuu biyyaaf sa'aatii barbaachisutti waan barbaachisu godheera. Biyyaaf waan irraa eeggamu akka dargaggeessa tokkotti akka nama biraatti tokkotti waan irraa eeggamu godheera. Haa ta'u garuu kunis gahaan jiru gara fuulduraattis hawaasaafis maatiifis yeroo tokkotti waa baay'ee gochuu hin danda'a nama. Kanaaf namni boruu isaa midhaasuuf immoo boruu isaa tolfachuuf immoo har'aa isaa irra dhaabbatee hojii isaa irraa har'a eeggamu hojjechuun barbaachisaa akka ta'e namoota birootiif dhaamsa koo dabarsuun barbaada. Akka ka'ootti hiriyoota koo ani baay'ee amma kan baay'ee natti dhaga'amu dhugaa dubbachuuf taanaan hiriyoota mana barnootaa wajjin dabarsiisu hin taane ijoollee mana waraanaa sanatti wajjin dabarsi ijoollee garaagaraa ijoollee barnoota sadarkaa jalqabaattis waliin baranne baay'een isaanii yuunivarsiitii irraa giraajuweet godhan ijoollee baay'ee dagachuu hin dandeenye jira jechuudha. Tokko maqaa isaanii ibsuudhaan amma Edaasoo Taamiraat kan jedhamu tokko mucaa Kuyyaraati. Inni biraa immoo Boonsaa Mokonnan jedhamu. Ijoolleen lamaan kanneen yeroo kam ijoolleen dagachuu hin dandeenye. Sababni isaa yuunivarsiitii irraa ijoollee saqaa'ee turani. Garuu kaayyoo maatiin isaa irraa eegu san kaayyoo ofii qabatanii hin geenna jedhan sana osoo hin geenne karatti hafanii jechuudha. Ijoollee san keessa ijoolleen biraa hafanii maatii firoota isaanii jajjabinna hawwaa waaqayyo lubbuu isaanii taaraaramu ijoollee sanii yeroo kamiyyuu dagachuu hin danda'u. Sababni isaa ijoollee baay'ee goggobatanii turanii qaxalee turanii ijoollee baay'ee barnoota isaaniitiin illee qabxii gurguddaa qaban turan. Yuunivarsiitii beekamaa irratti yuunivarsiitii gurguddaa irra baratanii ijoollee dhufan waan ta'eef ijoollee kana dagachuu hin danda'u.